guyyaa tokko ana heedari obsaadha kuulanii takka namni hin beekne jirtanii kuulaniidha namni biraa eenyu jira takka illee gaazexeessitu OMN takkatu jira nama haganaan mana keessa turre jechuudha gaafa rabshaa anaaf kadiriisan jechuudha achuma mana kadiriitii kaanii dhufnee mana wannootitti kuulaniif abbuune sa'aatii halkan keessaa meeqa ta'eera naannoo sa'aatii 7 ta'ee jira heedariin kiyya kun foolate hay ana awwal marra arge takka argeen beeku guyyaa arafaata faatiin adda walanii sa'aatii qaaqaasan akkana galgalin dhufna naan jedhanii arafaati fa'aa mijatuu dhabee jennaan isa inni dhufe hangana tachi foolate maaluma bakkana foolate adaanni haguma bayuufi haguma bayee kutuuf bakka bar haguma bayee kutuuf bar yoo lamu ijoolleen bakka dubbatanii bakka jabaadha inshallah rabbi kiyoo godhu minamina jedhan heedariin kiyya yoo wannan ragal felalu makiinaa keessa jira bismillahirrahman maal jennaan bar bakka dubartii wannan in sodaata maaliif sida waa dubartii waa goota jedhe in man cadhifadhe waa takka hin dubbanne ammallee guyyaa wayii ana taanee obsaa taanee gardeemne waa fuudhuuf ta'e waa fuudhuuf mana obsaa dhufe na fakkaata waa fuudhuuf mana obsaa fa dhufe gaas warri koppiliinkiitiif taaptaapiidhaaf duuba haftanii jirtanii bara waa fuudhuudhaaf mana obsaa fa dhufe obsaa teknoo jechuudha ana obsaa kuulaniidha waa nyaachuudhaaf ala yaanirra mana hin jirru gibbiin sun guutuudha lamsadi na balbala afurtu jira balbala arfannu iyyuu nama jira ijoollee na oromoo keessattuu takka faati ijoollee arsiidha tan shaashamane tama inni beeku iyyuu nama maaltu galgala sa'a lama dhufee hanga halkan keessa nuti sa'aatii 6 gallutti balbala jala taa'a barri isiisan olin seenuudhaaf jechuudha waa dubartii sodaata jennaan onneen tun keessa hin jirtu namni tokko heedar abdii bilisummaa summaa fuudhuu dhiirratti lamaadhi mucaan summaa hin fuune intaluma dhabe jettaniimi wama dubartii taate uffata gaddiratti sodaata silaa dubartii maqaadha jechuu irra rasaasa hidhadhu deemi bosona seenii jechuun ni filata akkuma abduuseedhaan makkasii bar gisiyaati ante doktor gisiyaati jettuun sirraa dudda gara galeen waa qabdi jarri tunniin naamana sanu hamza buddha baasu saboy hamdan buddha baasu sun manjir sonka buddha baasu sun manjir nama gari nama heddu keessa buddha baasa amallee nama gari dhaka buddha baasu sun nama shallaa inni sun enggak heedar bar durriyyummaa fi miti guys bar waa durriyyummaa fi miti bakka akkanumaani onneen isaatun guutuu miti an gisee ariyuu arsii fayyadhee gaafadhe ariyuu arsii natin bakkaata guys amma meeti koppiliinkiin teessan taaptaapiin teessan way kasaaraa guddoo keessa jirraa bar koppiliinkiif taaptaapiin keessan meeti Mama sigal chudit. Ami bi kamera bar ang TikTok iga dasene tanan ka. So Quran natti qaray dufi Quran natti qaray. Oso inni qabe Quran natti qaraw inni Quran natti qara. Dufe us. Hamza yubida anu qarabe ita wan brasa tinjiru mucawna daawne yette isi kesan himte ambarichise gabbasadis akkasumale into himte beto kesan himi
An biyyee irraa haqee bareechisee jechuudha akkana wal qixxeessee akkasi gabbaasa uummatatti. Harkisi. Ustaaza achiiti nama akkasitti sheeka jedhanii uluu qabatanii jala fiiganii miti Hamzaan bakka nama faniiti nama hin jiraa miti. Bakka fanii kolfallee dawaallee waa hundaa beekan. Annati tolu. Ammallee bara akka waan waan natti tolu beektaa guyyaa tokko maal goone beektaa aana taanee isa taanee obsaa taanee karaa deemuudhaaf misa nyaanna jennee gadi yaanee finfinnetti jechuudha. Yalla kaa gadi yaana jennee yalla kaa jedheet yoo nu manatti ol deemine gadi baanee kaanee gizeen ol dachaa nunni viidiyoo waraabaa. uffata jijjiirate. Viidiyoo waraabaa jedhanii. Gadi bee ol deebi'ee huccuu jijjiirate. Akka namaa kana itti yaadee akkana jechuu qaba waan akkana kana godhuu qaba jedheet miti bal'aa lafa jennaan yooma san viidiyoo waraabee poosti godhee. Gadi bee ol deebinaa huccuu jijjiirate. Bakka. Aduun fa baanaan bakka dafee suuraa viidiyoo waraabbata. Bara ofiillee akka waan ijoollee abbaa qabeenyaa akka waan mucaa akkoon guddiftee akka waan nama takkaa rakkoo wal argeen beeyne. Namni kun nama darasummaa keessatti kadhataa barate bara ganda namaa keessa baaleen keessa walloon keessa rakkina meeqa argee nama guddateeyyuu akka waan ijoollee abbaa qabeenyaa yookaan kunuunsanii guddataniitti uf qaqqaba. Hin diddibatuu bare hin dhiqatuu bare akka inni ta'u bare akka nama gurraacha a'uuzu billaa. Wanni akka bari darasaadhaa uf qaqqabdu hin jirtu bar maashaallah. Ani wanni irra caala jaaladhuuf akka sanumaaf jaaladha bar. Shaantaa shaniin deema bar shaantaa shaniin deema shaantaa tokko qabeenya isaanii maashaallah ka ajaa'ibaati. Ka ajaa'ibaa kan yetalaayyee no bakka. Rakkisa wallahi rakkisa. Inaati nagaa beekti abdiin jiraatee lubbuun. Abdiin kamini abdii culilleemu. Abdiin hin jira. Safaruma kana jira. Sabaddisee samoona kana argeen beeku. Anillee argeen beeku yoo itti dawwalillee biizii tatta'a. Mucaan sun miskiina jabeessi. Nama jabeeffamuu qabu. Kasila inni na jabeessu an nagalaa bate abdiini. Kami kasi jabeessu. Abdiino. Sila waa'ee mucattisanii adda gootan asin. Tamu ettin. Muyartii haati biyyarraa gootu san. Ta suutii dhibamtemu. Yaa. Aboo wallahi waan san dhiibee humna kiyyaa ol ta'e. Hagarraalle. Bakka achumatti haaduutu jedhanii. Sheettichi achumaan badee sun xamaamaa ta'ee nama biraa nama akkasaa ka biraallee naa eeranii nama sanillee barbaadee nama sanillee argadhee osuma na beellamu sagalee itti guuree dadhabee wallahi yoo duutellee ani gama kiyyaa waan silaa godhamu hundallee godheera. Bal isiin already duutee jirti bar mucattiin. Namni qaama kana hundaan du'ee asii oliin ijjituun bichaan akkana bichaa teettee nama laaltu duutee jirti bar namni qaamni isaa sosochoofachuu garana gara galfachuu dubbachuu ija limsachuu hin dandeenye ijji isaa 24 akkasii jirtu bar jannaa isuma qabatanii taa'aa jiranii bar. Yaa sun tamaduutu mu'ettiin sama rabbicha malee. Faayidaa namni nyaanni gaafa dhumu. Haadha santu garaana nyaatee bar rabbi jedhiiti wallahi dadhiifatanaa. Haati dhageettami garee irratti yeroo isin natti asirratti barbaada mucaa kee garanni gubate. Sagalee haadhaa san dhageeffadhee bakka ciisu sana wallahi bar. Kanaaf bar shamarran kenna wallahi an bar gizee gorsu. Rabbi rasuulii jedhaati. Bakka itti heerumtan laalladha. Dhiira itti heerumtan laalladha. Dhiirri kennallee dubartii fuutan laalladha wannan jedhuuf kanaaf bar. Wallahi. Amma mucattiin sun biyya Suudi Arabiyaa san keessa qaamaan jiraate yoo caammaa lukarraa qabaate caammaa lukarraa qabu san baasee gurguratee kuulii baadhatee dhagaa liqimsee mucattii san iyyee iyyisiisee u'uu jedhee uummata Oromoo kanatti sila. Reeffa mucattii sanii jirtuu biyya galchuu dhabu reeffa biyya galfachuu danda'a bar gurbichi sun.
والله هدو 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 والله هدو ريفا بيا قلفتشو تندا هذا ijoollee lama ijoollee isaa dhaltee gaafa guyyaa shanii dhiiga haqqiftee mana yaalaa irraa seente ijoollee irraa biyya galfatee isiisan guyyaa takka dhaqee ijaan hin laalle jechuun maal jette akkamitti garaa akkamtu nama danda'e ijoollee lama lakkuurraa dhaltee dhiiga irraa haqqiftee mana yaalaa dhiiga haqqiftee kennaan muddamanii mana yaalaatti darbanii achi guyyaa takka dhaqee hin laalle waggaa takka jechuudha. Gaafa ji'a 8 nuun jedhanii mi'a kun hojii lama finne walumaa galatti waggaa takka jechuudha. yaa Kanaaf rakkoon shamarran kennaa gaafa heerumtan laalladhaa wanni isin jedhee iyyuu fanini. Haati faatee hin heerumin nuun jette haati faatee hin jiraatin nuun jette haati faatee akkas nuun jette haati faatee shamarran nu gorsitee miti. Mee dhiira kamtu ati mee dhiira kamtu haadha manaa tantee tan wajji ciiste tan waliin haadhaaf abbaan si beektu tan ilmoo si dhalte fuutee mana yaalaatti sirra darbamte ilmoo irraa fuutee biyya galchitee kaatee deebiteetiin ilmoo san guddifachuuf teette min feelin gaalla. Kana bara abuwwan biraatiif miti wallaa osoo hundi keessan heerumtanii bultii gaarii godhatanii natti tola. Ginammoo wanni ani haasa'uufi kanaaf bara laalladha Suudi Arabiyaa keessa jira. Ilmoo irraa biyya galfatee isiin achitti ji'a 8 guutuu duutee jirtii namni irraa quba qabu hin jiru. Sanuu namicha hojiitu ji'a 2 dhaqee ilaalaa turedhaan birrii kanfalanii fi manguddoon Suudi Arabiyaa keessa jiran kun illee gugurdaan akaakayyuun kenna kun rabbiin qalqala birrii jala dha'ee itti gadhiise akkuma garaa badhiisee akka tiriititti ruusatti gadhiise kana mallaqa jala dha'ee gadhiise. Wallaahi bakka qalbiin na cabe gaayis wallaahi qalbiin na cabe qalbiin tun dhashna jette. Haati waan godhattu osoo argitanii ni maraatte haati kafanaa lafa geette. Waan biraa kana taatee maraatte haati. Manguddichi kennani manguddichi sun ammoo yoo asii heedar guruppii irra sagaleetti kaa'u ilaan heedar rabbiin hee sodaadhu innan jedhe heedar qofa jedhe. Waa takka haati garuu bayyaa naa haa galtu garas iyyan garan iyyan namnummaan tokkichi furmaata dhabee yoo duutes yoo jiraattes jechuudha. mee